namoonni maaliin dhufu namoonni maaliin ka'u wantoonni baay'ee lafarratti maaliin mul'ata inni gooftaa Yesuus Kiristoos barumaa kanatti yeroomaa kanatti mallattoolee mul'achuuf jiran maali inni gooftaa Yesuus dubbata waa'ee jireenya namootaa barumaa kanatti jireenyi namootaa maaltu irraa mul'ata addunyaa kanarratti biyya lafaa kanarratti Yesuus waa'ee mallattoolee barumaa raajeera dubbateera wantoota ta'an eega isaan ta'ee booddee kunnumaa miti hin ta'u eega kana ta'ee jireenyi namootaa barumaa maal fakkaata jireenyi namootaa irraa wanti mul'atu gara barumaatti maal barumaa kana keessatti immoo wantoonni nama gammachiisu barumaa kana booddee jiran maal gooftaan keenya Yesuus Maatiyos 24 irratti tokko walirratti ka'uure sabi sabarra mootummaa akka jechuun lolaftaa garaagarummaa ta'a sana keessatti immoo gaafa namaaf namni walirratti ka'u biyyaa biyyi walirratti ka'u mootiif mootonni walirratti ka'an sabaaf sabni walirratti ka'an wanti ta'u jira wanti miidhamu jira Yesuus Kiristoos utuu baay'ee turin samirratti loli tokko jalqabeera utuu ni baay'ee bulchin maaltu ta'e seexanaaf ergamoota isaatiif akarratti wallolan walitti warreeffatan sana booda gaafa lolli sun samirratti ka'u olaantummaa qabachuu waan barbaadeef seexanni sun gad darbatame maaliif lolarraa kan ka'e gaafa gad darbatamu akkas jedhe yaalalaanaa yaalafaasii wayyoo kanaaf barinuma yeroo namni hundumtuu wayyoo gaafa sanaa jalqabee wayyoo ta'e galaanarratti lafarratti namarratti dacheerratti wayyoo sitti gad darbatameera yeroo namni sun ta'e iddoo maluu lafa malleetti gad darbatame yeroo namaaf namni walirratti ka'u biyyaa biyyi walirratti ka'u lubbuun namoota meeqaatu bada jaarraa digdama keessa jedhe namoonni miliyoonaan lakkaa'aman lolaaf lolli gaafa ta'e inni nama akka bara sanaatti dhangala'ee hin beeku har'a namoonni yoo yaaddan amma yeroo keessa jiraannu yoo yaaddan inni gooftaa Yesuus Kiristoos dubbate ta'aa jira biyyi walitti bu'uun lubbuun namaa inni namaa dhangala'uun sabaaf sabni walirratti bu'uun biyyoonni guddatan walitti bu'uun kan qoocaala kan qootaa jechuudha inni waaqayyo namoota isaa dhiigaan bitate ta'aa jira kanaaf dhumatti mallattoon isaa kan waa'ee gooftaa Yesuus dubbachaa isa jireenya namoota irraa mul'atu garaanitti waan ittiin bitatan utuu qabanii waan ittiin hojjetan utuu qabanii lafti midhaan baasuu waan dideef kennuu waan dideef daa'imman jedhe biyyoota addunyaa kana yoo qoratan daa'imman miliyoona meeqaataan nyaatu iddoo hundumaatti taa'e biyya keenya keessatti beelli taa'e wantoonni garaagaraa har'a namoonni jiraachuu dadhaban sababiin isaa isa gooftaa Yesuus Kiristoos dubbata hongeen akka ta'u beelli akka ta'u mallattoo isaati mul'ata Yohaannis 6:8 dubbisaa sadaffaa sochiin lafaa akka ta'u Luqaas 21 kunis iddoo hundumaatti sochiin lafaa hin taane kirkirri lafaa hin taane roobni lafaa hin taane kun isa gooftaa Yesuus Kiristoos dubbate waggaa 2000 yoo dubbate afaan Yesuus Kiristoos keessaa kan ba'e har'a ta'utti jira kun ammallee miti sochii lafaa erga ta'e asuma yeroo darbe kan ta'e keessatti namoonni isa gooftaa Yesuus Kiristoos sochii lafaatu taa'e inni kaan dhagaadhiin baay'ee inni kaan boolkaan areenya dubbate garuu
Gaafa sochii lafaa ta'u waan maaltu baate? Sochii lafaa ta'a jedhee gooftaa Yesuus. Namoonni immoo isuma kana maal jedhu? Waan akkasii ta'aa jire. Kanaaf akka ta'e hoo adda balee jiru. Hoo adda balee sochii lafaa ta'a jedhee Yesuus. Wantoonni irra ta'aa jiran namoonni keessa ba'anii gara mataa isaanii akkas maaltu ta'a? Kirkira ta'a, sochii ta'a, raafama ta'a. Namoonni kana gaafa karaarra deeman ta'a. Dhumaan dhufaayi, dhumaayi. Arfaffaa oduu lolaa. Maatota 24 yeroo kanatti akka ilaalnetti ilaalladha jedha. Bara kana namni iddoo isaa kan inni ittiin gadhiisaa jiru, bakka jiru kan inni ittiin gadhiisaa jiru, hodha, oduudha, wantoota garagaraadha. Yeroo oduu lolaa kana dhageessan ilaalladha. Eeggadha jedha. Harka keessa mirga wallaa taasa. Waan gurra kee tasaase, jireenya mana keessanii tasaase, oduu kanaan isin raasuu barbaadu qabeenya galama kanaa taase. Nama bukkee keessanii qabaatii qabamee jedhanii. Jireenyi kun waan ta'u isin akka ilaalnetti eeggadha. Dha'ichatu baay'ata. Shasharafa dadhabee dhufa caaraante dhukaas damee tokko biisha dha'icha baay'ata. Dha'ichi kun jireenya namaa irratti dhukkuba balaa garagaraa yeroo asitti dhukkubni qoricha hin qabne argamanii kan nama ajjeesan miliyoonii himaatu ta'e koleera maalo somba daranyoo somba maalo somba dhufeera eeggataa yaatu. Gooftaan Yesuus waggaatuma lamaan dura maaltu baay'ate? Akkuma ogeessonni fayyaa baay'achaa jira. Maaltu baay'ataa deema? Dhukkubnis dha'ichis baay'ataa deema. Keessa namaatti wanta argamu, wanti mul'atu isa gooftaan Yesuus dubbate baay'achaa deema. Bara kana keessa waan nama dhukkubsate irraa dhageessan wanta akka dhagaamee beekne wantoota garagaraa. Gaafa kana dhumni mallattichaa waan gurguddaa fuuldurratti gooftaa Yesuus. Kana wanta kiyaamis gajjallaa lafoodha bakkeedha masoonni sobaa raajonni sobaa hin qabu. Kan nama wallaalchisan karaarraa kan nama taalchisan hin qabu. 24 yoo ilaatan lafa ranni baay'atu goggocoo baay'ata jechuun lafa soomni jiru, lafa wanti dhugaa jirre, lafi wanti barbaachisu hin jiru achi namni jiru waan qulqulluu keessa kan jiru. Akka jechuun dubbii dhugaa faallaa kan jiru achitti wantoota foonii tolletu baay'ata waan ta'eef achitti baay'ata lafa ranni jiru. Har'a ilaala addunyaa kanarra namni lafti jiru baay'inaan eessa jira? Waldaa moo iddoo hojii moo bakka garagaraa jira? Lafa waan jireenya isaa kana gammachiisu jiru. Lafa akkasii nama baay'ata. Lafa waan funyaan Waaqayyoo biraan baane jiru waan akkasii baay'ata. Namni sabni achitti yaa'u. Masoonni sobaa hin ta'u iddoo garagaraatti isin garuu hin dhaqnaa. Achi jira, iddoo akkasii jira, bakka akkasii jira yoo isiniin jedhan hin dhaqnaa. Wallaalchisoodha isaa. Waan jireenya keessa isin wallaalchisu isin irraa eeguudha. Amaloonni jireenya namootaa bara dhumaa kanatti jireenya amantootaa yookiin jireenya namootaa wanti mul'atu. Gooftaan Yesuus waa'ee bara dhumaa barsiiseera. Bara dhumaa kana keessa wantoota kana ta'a jedhee jireenya namootaa wanti mul'atu. Jireenya namoota bara dhumaa kana keessa jiraatan kan irraa mul'atu. Tokko dubbii dhugaa
afu wanta murratti tolu dhaga'uu barbaada. Jireenyi namoota amaloota garaagarummaa kana keessa namoonni jiraatan waan gurra isaanii duwwaa gammachiisu dhaga'uu barbaada. Mammaaksa amantii jedhamu miidhagina kana barsiisi isaaniitti miidha. Mammaaksa amantii mammaa fakkeessanii isaan kun waan isaaniitti tolu duwwaa barbaada. Isinoo anoo maali wanti baay'ee jaalladhu filan kan gurra koo gammachiisu dhageettiitti kan tolu moo maali kan gurra kan keessa raawwatu mul'ataa yoo ilaaltan Phaawulos namoonni akkasii bara kana warri ati wajjin jirtu kun mammaaksa amantii barbaada malee dubbii gurratti tolu barbaadu barsiisi cimsi ati of eeggan hin baay'atu. Namatti waa'ee isin himtan nama tulan labaaf haadhaan kan duwwaaduu badanii bakka biraatti walaa biraatti ati eenyaan jedhee gaafa lallabdu eegamsa dubbatu sagalee eegamsaa hin lallabin waan isaan gammachiisu gurri isaanii dhaga'uu jaallatu duwwaaduu ta'u gaafa isitti ba'a ulaarsaa hojii isteetii qabattee lallabuuf kaatu gorsanaa kennituu tajaajilattee fayyadee waan eegamsa jedhamu dubbatiin hin barbaadan sagalee moo'ichaa duwwaatti lallabii bu'ii gaafa kadhattus wantoota isa kaan nu dubbatu namni akkanaan jedhu ilaa gattanii warri kun isaan barbaadan qofa isa isaan dhaggeeffachuu jaallachaa moo amalechi godhataa jiru. Seera malee jiraachuutu baay'ee amaloota namoota garummaa kana keessa jiraatan seera malee jiraachuutu baay'ee. Qorontos isa duraa 6:3 Tasalonqee 2:8 seera malee jiraachuutu baay'ee yookiis mul'ata. Akka jechuun jireenyi namootaa seera malee akka isaaniitti tole akka barbaadane akka yaadane baay'ee galu baay'ee. Har'a yoo si maaliif akka goote jettan maal si gashi kana keessa maaltu si bitu si ilaallata si galchu gadhiisummaa seera malee akkasittan gala waan mataan kun ajaja waan jedhu ofii isaanii waan mari'atanii akka jechuun jireenya Waaqayyoo hin barbaanne isa Waaqayyoo hin feene karaa Waaqayyoo wajjin walitti isaan geessu isanii adeemu jiraatu. Ani hojii alalummaaf hin kennamne jedhu Qorontos boqonnaa 6:3 dubbifatu. Bu'aa afaan galanni Waaqayyootti himamu bara kana namoonni jireenya isaanii kana seera malee itti fayyadamu. Karaa malee itti fayyadamu. Fayyaa mataa isaanii isa kana moo'ii ta'u isaaf hin kennamne. Nama baay'ee yoo si ilaaltan seera malee jiraachuutu irraa mul'ata. Seera dubbii Waaqayyoo ala. Inni kan biraan Waaqayyoo malee jiraachuu baay'ee ergaa Yihuudaa 4. Isaan kun warri Waaqayyoo malee jiraatan maal jedhu Yihuudaan walitti dubbisan nuti ayyaana Waaqayyoo argachuu
gadhiisitti jiraachuu warra fudhatan akka barbaadanitti jiraachuu warra fudhatan waaqayyoon malee jiraachuu nama bukkee keessatti qaba waaqayyoon malee jiraachuu jedha waaqayyoon malee jiraachuu hin dandeessu jedha waaqayyoon moo jedha waaqayyoon si malee jiraachuu danda'a si malee jiraachuu danda'a yeroo tokko waan waaqayyoon malee jiraachuu dandeenya yaadannee miti waaqayyoon si malee jiraachuu danda'a ati garuu waaqayyoon malee jiraachuu dandeessu anarraa kan qabe yoonnis iko kalbit si malee waaqayyoon jiraachaa jira hin jiraatas ati garuu waaqayyoon malee jiraachuu gonkumaa hin danda'a namoota akkasiitu jira bara keenya keessa akkasii jedhee nuun ayyaanaan fayyide waan ta'eef yoo cubboo jenne iyyuu yakkamaa ta'uu hin dandeenye gooftaa Yesuus dhandha cubbuu keenyaa baatee fannootti dee waan ta'eef nuyi ayyaanaan fayyide ayyaanaan fayyuun iyyamatti cubboo hojjetan miti ayyama ittiin waaqayyoon malee jiraatan dhuguma ayyaanaan fayyide garuu isaan daatanii fayyee jechuun nuun amantoonni keessuma Phaawulos akka jedhe fayyaa jirtu fayyaas jirra fayyuufis jirra fayyinas argateera isaaf dachiifame sana mana fayyinaa Phexros tokko fayyada inni dubbiftan boqonnaa tokko kaastanii fayyina isaaf fuula keessa dura waan jiru jabaadha fayyina guddaa tokko inni affeerame haleluuyaa waan Kiristoosiin tamanne fayyuutirra fayyineerra yoo jennu garuu waaqayyoo wajjin mirga abbaa keenyaa yoo ta'e fayyina dhibbaa waaqayyoo irras nu fayyiseera fayyina kanatti immoo hafuun keenya dirqama ameen haleluuyaa waaqayyoo jireenya kee fayyiseera fayyuu isa xumuraaf eeggannaa waaqayyoon galanna ta'u kanaaf hattu baay'ee waaqayyoon malee jiraachuu baay'ee bara kana keessa namoota yoo ilaaltu waaqayyoo akka jechuun jireenya waaqayyoo hin barbaanne jiraatu jireenya waaqayyoo fedhe keessa jiraatu haala waaqayyoo isaan ittiin jaalatan keessa jiraatu waaqayyoo malee jiraachuu jechuudha namarrayyuu isa jedhame isa yaadame waan waaqayyoo hin barbaanne keessa jiru waaqayyoo malee jiraata waaqayyoo isa duukaa jira jedhina waan bari'u rafee waan tokko waaqayyoo duukaa jira jedhina ta'uu jira yakkamaa waaqayyoo yakkamaa ta'uu isaa baree galanni waaqayyoo haa ta'u harka keessa fakkaata waan ittiin jireenyi keessan waaqayyo isa isittis waan irraa si